mucaan fooloo kee diidama deebisee diidama deebisa. Taa'ee dabala. Wala ada warra fooloon isaanii miliyeena jiru wajjin achi keessa taa'an yaa rab. Anu warra guddadhe abdii muktaa. Yoo amadda. Jirta. Jiraaw. Sirriin daanaa sirriin. Okay. Ayyee. Jackie yamo gurbaan gabaabatu jira natti. Gurbaa tokko maashii tokko jira. Maska Ali taate. Alhamdulillah wa inna ilayhi raji'un. Maaltu nutti dhufe dhiiroo? Siiso. Maaksii gurraacha eessatti deebise? Adii deebise. Wow. Yaa'oon quraana tokko achi bagoon ka'een fudhee qaraa quraan akkanaan irra fu'e. Waa harkan jiru. Yeroo tokko afaanii fuudhi mee qubaan qaban afaanii fuudhi afaafuun ni fuudhi carqicha kanatti qabi qubaan. Naannee seddee qabaaritu sana naannee sii qabi. Eddee qabaaritu sana eddee biraa qabi eddee sana dhiisi. Iddoo biraa? Eeyyama. Gadhiis harka sana himee harka sana gara sana gadhiisi yeroo tokko. Achi hin dabsin. As dabbi. Harka kee mirgaan gad lakkisi harka kee mirgaadhaan gad lakkisi. Kanamoo? No isa kaaniin isa sanaan. Okay amma mee dubbadhu yeroo tokko nagaadha miti ati jirta akkam dubbadhu mee. Jirra wallah alhamdulillah jirra. Haaya okay amma harka keessa rakka sanatti qabiiti qubaan qabi carqitti akkasitti ol fuudhi. Akkasitti. Kanamoo? Qubaan qabi eeyyuu amma walii galleera hojii kee eegal. Hin dabin kaameerarra hin dabin. Carqiidha laa hubadhaa. Carqiidha sirriitti hubadhaa. Carqiin kuni yoo badee waa biraa ta'e rakkoo biraatii wal geessaa jirra jechuudha. Maaltoon qaayima nama dhuftee gaa'esan nama nagaadhaa. Inni binachi kaameeraarra. Tonqaayi mana dhuftee ishee kotanaa waamaa gaa'es. Maal lafa na hambarsiisa kiyyaan. Maal lafa na hambarsiisuun barbaade re'ee ofii hojjedhu malee. Si dhubattee yaa tokko beetti dhugoodhaa dhubatteetti. Waa fidee dhaqaa carqee ammaa isa goon. Amma gaa kana kan inni dhibe amma kunoo. Carqii miti amma waa biraa. Rimootii nama eenyudha geegaa eenyuun mormi miti kun. Kana rakkoon guddaan carqiin eessa goone mee sana keessa galee carqiin. Mee harka keerra buusi wantatti harka keerra kana buusi mee. Kiyyattiin kun nagaraafachuu deemte ani ittiin bu'u. Annan jaalla'u ani ittiin bu'u walitti hin bu'uun ani inni. Anan jijjiirtu miti garuu walumaan haasa'an natti hin buutu miti. Anan jijjiirtu miti itti galii nan jijjiirtu miti asii waan gootu miti ani. Dhugaadha sun. Beekaaniif tamoo hin dandeessu waan gochuu. Maal ta'e? Asitti waan gochuu beekaaniif tamoo hin dandeessu. Nin danda'a laakiin dis hin ta'u. Na jijjiiruu moo? Hin danda'amu dis. Godhamu hin ta'u. Shamizitti kana mee shamizi qayyari kottu mee shamizitti qayyari kottu. Nan shakki. Shamizitti un tokkaa yoo ite. Qayyari
kan shamititti me. Shamititti kun engadan nutti moo raawulte. Ijoolleen fooloo godhaa fi walumaa galatti garuu. Wallahi hin dandeessa. Hin danda'a wallahi moo'e. Wama feete goote hin dandeessa wallahi. Engada faalan dadhabe bara. Miliki fi wattee miliki jennaan na biraan hafu xabaayidhaa hin biraa deema malee naan deemu. Miliki jennaan layyaasee ni miliki jetti uummanni. Layyaasee ni kajaarkaa miliki naannaa dhufa huna beeka. Quraanni asuma dhiyoo jira miti garuu. Rakkoon nu. Waa amma shamizii jijjiirratteetta. Okay. Ijoollee hundi keessa taap iskiriin godhaa. Warri immoo asilii jaallattanu viidiyoo asilii hojjedheera Dooftor Asiliidha. Na jala seenaa laayik riipoosti godhaa. Namoonni Dooftor Asilii jaallattanu tapha isaa irratti hojjedheera sumaanuu. Na jala seenaati viidiyoo riipoosti kooppi linki laayik sheer godhaa jechuudha. Dooftor Asiliidha viidiyoo hojjedheera waan ta'eef taap iskiriin godhaa. Hayyees godhu. Hayyee mee maaskii dheengaddaa sana hojjedhume. Suuraa jinni qaban, suuraa jinni qabu, suuraa jinni qaba marree minaamin jiran. Suuraa jinni qaban, suuraa jinni. Maaskii dheengaddaa hojjedhume. Suuraa jinni qabu. Suuraa qaba minaamin jiran. Suuraa jinni qaban. Suuraa baqaraa baneenaa jetti tokko immoo. Suuraa jinni qaba. Minaamin jiran. Bilbilli waynatti bilbilame kaa beezina sammuun beezina ta'e. Nagaadha miti ati garuu waa ofirkaan gabu. Nagaa wallaahi. Duuba sammuun koo amma jee qabutti darbaa jira bara. Amaanaadha walitti hin buunu wal jeequun keenya gaarii miti wallaahi. Injiraan naa dhiise walitti hin buunu. Sii galee? Yaadhi. Astaghfirullah. Amma as garagalchime. Astaghfirullah. Ijoo waan biroo leegasii. Astaghfirullah. Quraana qaraa nuti. Erga ittiin afaan looniitii buutemu. Tusukumamtoo kadhataa. Amma waan inni godhu laala carqii kan. Ilaala carqiin lama harka kennoo sin carqitti na mul'atu. Ijoollee waa keessa jira yoo jenne carqii keessa raqaa jira ree. Yoo waa carqii keessa jira inni fayyaatti badaa carqiin maraattamu. Eessa raqaa jira ree carqiin? Akkana godhe maal dorsiisati la? Ati iyyuu na sodaachisaa jirti ija kana keessa lafa laali malee.
Maayyuma keessa qabu nama sodaachisa. Eegaasin hawwi eegaasin. Kottuka waa gurraachi dhufee carqiin amma. Maal ta'e dhufe? Mee? Ilaha